Jaallan kee ammas bosona jiran jiru. Kan waamicha gumii abbootii gadaa kana amma fudhatanii akkuma keessan dhufanii hin galle jiru. Isaaniif maal dhaamtame? Ayyee dhaamicha sana gochuun duratti dhugaadha. Nageenya hundumni wanni akka waraana bilisummaa Oromoo nageenya jaallatu kamuu hin jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo nageenya ni fedha. Nageenya ni jaallata. Garuu mootummaa kana keessatti warruma nageenya hin jaallanne hedduutu jiran. Nus ragaa waraanni bilisummaa Oromoo ragaa uummanni aanaa kanarra jiran illee ragaadha. Yeroo hedduu fi hokkara kan gaggeessan humna mootummaa kanaati. Akka waraanni bilisummaa Oromoo gara nageenyaatti hin dhufne ka godhan illee warruma mootummaa kana. Warri mootummaa kun ammallee nageenyi ijoolleen keenya bakkeetti hafan gara nageenyaatti adeebi'u jechuu yoo barbaadani namoota hidhamtoota gallakkisiisuu, namoota hiraarsuu fi mana irratti gubuu dhiisuu, maadhee fi deeggartoota adda bilisummaa Oromoo kurkursuu fi hari'uu dhiisuu, miseensota adda bilisummaa Oromoo guyyaa tokko karaa irratti hidhanii rukutanii isaan itti gaadanii hin beeknu nuti. Isaantu nu hordofa, isaantu nu adamsa. Yeroo nu adamsan immoo ofirratti haleellaa jechaadha. Olaantummaa waraana bilisummaa Oromoo gaatti quba qaban. Saniif jecha nageenya bora akka inni nagaan kun bu'uu fi nageenyi kun ijoolleen bakkeetti hafan illee gara nageenyaatti akka as deebi'an ka taasisu mootummaadhuma kanadha. Mootummaama kana. Maaliif waraanni bilisummaa Oromoo shakkii guddaa mootummaa irraa qaba. Wanni akka adda bilisummaa Oromoo mootummaa kanaan miidhame hin jiru. 91 akka lakkoofsa warra Awurooppaatti miidhaa irra ture uummanni Oromoo guutuun ragaa ba'a. Miseensonni adda bilisummaa Oromoo hedduun garii biyya ari'amanii, garii ajjeefamanii, garii naaffifamanii jiruu dhabanii har'a kamaraatanii jiran hedduudha. Har'as waraanni kun yoo gara kana deebi'ee boru hireen kun nu mudataa ka jedhu shakkii guddaa qaba waraanni kun. Waraanni na waliin dhufan kun illee shakkii guddaadha kan isaan qaban. Uummata keenya kabajnaa fi hayyuu keenya kabajnaaf dhufne malee. Kanaaf har'as ta'e bor kan nageenya waaraa buusu mootummaadha. Ripheen lolaa qabsoo irratti hirkannoo deemsisa. Haalli yoo mijateef haalli yoo mijachuutii baate. Garuu mootummaan gama hundaan yoo haalli isaaf aanjaadha waan ta'eef biyyi kun biyya isaati. Biyya kana keessatti nagaa buusuu fi warra deemanii goolii uuman uummata garmalee harmootii ajjeesan, harmootii gudeedan, qabeenya namaa saaman, mana namaa guban isaan irratti haaromsa fudhatanii tarkaanfii cimaa irra fudhachuu qaba mootummaan. Kana kan nageenya buusu yoo har'a waraana bilisummaa Oromoo gara biyyaatti deebiseera. Waraanni bilisummaa Oromoo hiikkateera. Homaa rakkoon tokkollee hin jiru ammaan booda gara barbaadeni kan hin barbaade hidhee kan hin barbaade reebuun hin danda'a yoo jedhe uummanni Oromoo illee isatti hinnisu. Qeerroo bilisummaa Oromootu isa eeggataa jira. Har'allee yoo kan kana godhu ta'e fanjii ofuma isaatiin hidhe ofitti dhoosaa jechuudha. Kana gochuu fi nageenya waaraa buusuu qaba mootummaan ammallee irra dabalee ammallee gara warra bakkee sanaaf waamicha gochuu qofa osoo hin taane asumti mootummaaf dabalee waamicha godha akka kiyyatti nageenya kana buusuu fi irra guddaa shora olaanaa akka taphatu mootummaadha.